Harkafuun ashama kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya YouTube irratti viidiyoolee gabaabaa ol baafachuudhaaf yeroo baay'ee yoo kan yaadaa jiraattu taate haalli sii mijaa'ee jira. Viidiyoolee gabaabaa as keessaa daayiloo godhadheetiin ol baafadha jettee yaaddeeti jirta. Yoo akkas ta'ullee qabaattu taate viidiyoo kana haala kamiin hojjedhee edit godhee tolchee chaayinaala kiyyarra kaadha jettee yoo kan yaaddee jiraattu taate garuu ammoo sababa appilikeeshinootaa fi wantoota tokko tokko fayyadamuu wallaalaatiif yoo kan gartee irra dabraa kan jiraattu taate guyyaa irraan kana waan gabaabaa tokko sin garsiisuudhaaf dhufne gama yuutuubiitiin chaayinaalota gartee akkaataa isin viidiyoolee feetan fayyadamtan isiniif hayyamantu jira. Chaayinaalonni kun bakka gartee remix jettu kana gartee uf jalaa qaban jechuudha. Gariin isaanii viidiyoo allau godhanii jiran, gariin isaanii sagalee qofa allau godhanii jiran jechuudha. Bakka remix jettu kana wayitaa akkana gattu hitan haala kanaan maal fayyadamuu barbaadde jedhanii si agarsiisan jechuudha. Wayitaa remixii kana tuqattan erga isaan akkasitti kana sii fidan opshinoota kanneen keessaa kan green screen jedhu kana yoo kan fayyadamtan taate viidiyoo irraa murattan san uf duuba keessanii isin ammoo dura kana teessanii react godhuu jechuudha. Wayitaa namni kun haasa'u fakkeenyaaf yoo wanni sun komedii kataa'u taate agartanii jecha harkaanis taatu sagalee tanteetillee overlay irratti gootee taphachiisaa yuutuubii kan keetirratti viidiyoo sakandii 60 daqiiqaa takka sakandii 15 akkas murtee bakka fanii barbaaddu takkaa'uu hanga barbaadde sakandii hanga daqiiqaa takkatti hanga barbaadde murtee ol baafachuudhaaf haalli sii mijaa'ee jira. Kanaafuu watakkallee hin yaadin jechuudha. Chaayinaala kan kee karaa gabaabaa taheen akkuma chaayinaalota birootti guddifachuudhaaf akkaataa kana fayyadamuu qabda jechuudha. Karaa biraatiin wanti ati gochuu qabdu erga haala saniin murtee booda viidiyoolee tantee takkaahuu tabiraatillee lafarraa itti ida'uu dandeessa. Opshina takkaahuu viidiyoo biraa keessatti kan isin agarsiisa. Haa ta'u ammoo wanti ati ammaaf godhuu qabdu viidiyoo kana erga of duuba kaa'uu barbaadde haala kanaan of duuba keessee viidiyoo kan kee ammoo bakka green screenii kana select godhattee jalqaba jirta waan taateef akkanatti gartee erga viidiyoo san muratte bakka hanga irraa fanii barbaadu san erga muratte booda haala kanaan kaameeraa waraabiyyee sii fidaa jechuudha. Wayitaa inni akkanatti sii fidee dura kana teesseeti viidiyoo react goota jechuudha. Fanii irratti dalagu takkaahuu ni qofalta wajjin takkaahuu gartee yaada irratti kannataa takka jecha yoo dabbaa qabaatte yoo durbummaa qabaattee fi yoo singilii taate namni taaptaap sii godhu kumii kitil. Keessattuu yoo sin jaarsa fa'a qabaatte wallaahi namni foolooyyuu sin godhu jaarsa fa'a qabaannaan foolooyyuu nama hin godhanii bar. Maaliif? Anammoo osoo jaarsallee qabaadde wallaahi siree jala dhossa malee waliin baasu du'ee bada malee haga miidhee. Ay haadha faate jedhi. Wallaahi rabbi daayaat. Dhagaadha. Biyyan na nyaatti yoo dide deemee tabiraa haa fuudhu malee badal waliin baasu haga miidiyaa irra jiru jaarsa fi. Akkaan. Sababa kaampaaniin tiktookiitu fooloo namarraa kaafate. Sabbarteeti waan akkasii. Isheen jibbee bar wallaahi laasii. Namni filaawwalii naa kan nuti itti ulfaata waan ta'eef amma. Meskii mangee argitanii Meeshaa kun ahennaadhaa namni qabu. ta'ani. Meskii mangee gaafa heerumte irraa qabee nama 100 nama 95 nama 200 laala. Meskii mangee ta dura namni 700 laalu jechuudha. Yaa wallaahi rakko. Ati titoo kanarra gabaan ati qabdu gabaa akkam beektaa? Sambooda wanti ati godhuu qabdu erga irra waraabdee akkasi sagalee ante react gootee viidiyoo duuba teessee rikoordi godhatte booda maal gootaree bakka next jettan akkana gattuuta jecha sii galtee amma siin galtu wayitaate hanga siin garagaltu dhagaaka siin galtuun jee hanga siin garagaltu react godhuu jechuun akkas jechuudha. Sii galtee amma erganaa ammoo erga complete gootee fixxe booda irra gattuu hidha jechuudha. Wayitaan next kana gattuu hidhee erga record gootee fixxe booda gizee next goote wanti na irraanfadhe as keessatti bareechuu viidiyoolee kana duraan irra bareechuu fuula kan kee ibsu hunoo bakkoota kanneen tuttu hidheeti haala kanaan akkanatti fuula kan kee ibsu diimessuu xiqqishoo gartee viidiyoo kan kee yoo ifan qabaateen illee ifa itti kannu kaduraanii sanii wajjin bareedeeti viidiyoon kan kee sii ta'a jechuudha. Filter waan jensan gartee namoonni baay'een filtarii bakka hin qabnetti hin fayyadamanii irra baay'ee gartee tiktook irratti gartee ni beeytan akkaataa itti fayyadamtan warroonni tiktook fayyadamaa turtanii filtarii akkamitti akka tolchan duun keessan ni beeytan jeetii yaada. Kanaafuu filtarii kana haala kanaan select godhattanii kafeeta irra kaa'attanii filtarii kana bareeffattanii tolchitanii akkasitti viidiyoo gama YouTube keessanitti
upload godhachuu dandeessan. Kun karaa gabaabaa amma dura gartee teknooloojiin ijoolleen Oromoodhaa isin barsiisaa hin jirre jechuudha. TikTok irratti garuu namoota baay'eetu barsiisa. TikTok irratti viidiyoo baay'ee maxxansaatii turtan hundi keessan ni beektan garuu achirraa bu'aallee hin argattan. Haa ta'u garuu warra laayivii qofaatu achirraa bu'aa argata. Garuu gama yuutuubiin yoo baay'inaan haala saniin viidiyoolee komadii babbareedaa gabaabaa kan hojjettee ol babaaf taate insha Allahu ta'ala of dura yuutuub maallaqa sii kafaluu eegale jechuudha. Gaafa maallaqa sii kafaluu eegale ati akka nama dukkaana tokko online irraa qabuuti jechuudha. Yeroo garagaraatti viidiyoolee komedii garagaraa gaggabaabaa xixiqqaa hojjetteetuma ol baasuu qofa sirraa eeyna jechuudha. Kana booda YouTube si gargaara. Atilleen sirnaan garuu seera cabsuu qabdu, akkaataa seerri gartee itti kabajamuu qabuu fi maal gochuu akka qabdan wantoota baay'ee of dura kan isin barsiisu ta'a. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya inshallah karoorri kiyya kana gama faranjiin maal jette beektanii? Look speak don't think yet. Faranjiin jechuudha. Look speak don't think yet. Sheekaaf dubbiin ishiin jettu kun afaan Amaaraatti maal jechuu? Yalaqaallaqaa dubbisuun dandeessa isiniin galu rakkoon. Lakkii naan gallee. Dhiirri durbummaan irraa fudhachuu halkanii guyyaa kun akkana bariina dhadhayan dafee hin bulu. Sheekaan butaa biratti afaan Arabaatti nama kijibuu hin dandeessa. YouTubein haala kanaan milkaa'ina irra gahuu yoo kan barbaaddan taate na waliin akka turtii taasiftan kabajaalaan isin gaafadha. Kabajamtoota jaalatamtoota keenyaaf viidiyoo kana yeroo jalqabaatiif hojjedhee akkaataa isin godhuu qabdan takkaa'uu akkaataa isin tuttuquu qabdan jeetiin irratti kanatti haala kanaan viidiyoo aadaa ta'eetii fi maarree jee kaleessa hojjedhe tokko irratti isin agarsiise. Egaa waan waliin turtaniif hedduu galatoomadha. Wantoota nan tuttuqu haalaadha garuu wanti isin jalqaba irra beekuu qabdan tiyaatil waan jedhamu jira. Tiyaatil jechuun mata duree jechuu. Fakkeenyaaf ammaan tana Oromoo komadii fanii Oromoo komadii Itoophiyaan haadha faate. Namni kun eenyudha? Who is the person that is inside the video? This person was abalu. Oh, you. Oh, somebody else. Because YouTube irratti gartee maqaa nama sanii barreessuu wanni inni barbaachisuu fi komedii kanaa wajjin wanni inni barbaachiseef haala kanaan katabuu kan kee wanni barbaachiseef namoonni wayitaa YouTube irra gartee sarchi godhan akka maqaa nama saniitiin viidiyoolee sarchi godhan san argatan. Komediilee Oromoo komedii wayitaa ittiin komedii fanii ati irra dalaydee react gootee ol baasan akka sarchi keessatti argatan. Viidiyoolee namoonni haala kanaan maqaa barreessan wajjin remix akka ta'u akka gartee saajesti jalatti ta'u jechuun wayitaa namni biraa sarchi godhee takkaa'u viidiyoo nama biraa bakka biraatti irraa taphachiisan maqaata akkanaa wantoota akkanaa kana jalatti katabdee jirta waan ta'eef viidiyoon kan kee jalatti bahuu danda'a jechuudha. Atilleen ka isaaniitii wajjin karaa biraatiin karaan itti guddisan chaayinaala hedduutu jira obboleeyyan kiyya. Pileeyiliistii waan jedhamu jira. Pileeyilistiidha jaarta. Pileeylistii viidiyoolee wal fakkaatan irratti jaarta. Kan kee keessaayis kan jiraa bakkoota adda addaa chaayinaalota gartee viidiyoo hojjetan kanneen keessaa select godhatteeti pileeylistii ijaarta. Inshaallah pileeylistii akkaataa itti ijaaranii fi maal gochuu akka qabdan pileeylistii irratti gartee isin agarsiisa wantoota takka gama biraatiin descriptionii kanarratti haashtagii fayyadamuun irraanfatina. Haashtag jechuun description irratti malee tiyaatila irratti miti. Tiyaatila mata duree erga katabatte booda haashtagii wanni itti fayyadamtuuf description irratti akkuma isin jee sarchii keessatti akka isiniif mul'atuuf jechuudha. Gama biraatiin filtarii isin agarsiiseetiin jira. Filtariidhaan akkasiin fayyadamtanii babbareeffattanii yoo viidiyoo lafatti hojjettan taatellee gizee gama shoortiidha. Viidiyoo shoortii kana wayitaa isin ol baasuudhaaf deemtan filtarii jijjiiruu dandeessan, sagalee overlay godhuu dandeessan, sagalee muuziqaa irraa hirriftanii itti dabaltanii sagaleewwan achi keessatti copyright hin qabne sagalee gabaabduu irratti godhachuu dandeessan akkaataa attract akka nama godhuuf akka nama hawwatuuf irratti hojjettanii bareeffattanii haala saniin chaayinaala keessa irratti ol baasuu dandeessan. Wanti guddaan isin ofirraa eeguu qabdan seera qofa hin cabsina. Jechoota gartee hahamoo namoota gartee mufachiisan namoota dallansiisan gruppii wayii miidhan jechoota akkasiisan ofirraa eegdan wantoota hin taane ofirraa eegdan viidiyoolee gartee safuu hin cabsine seera hin cabsine jechuudha. Waa'ee seeraa kanarratti bal'inaan takkaan yoo kan isin barsiisu taate waan hanga ammaan tanatti muuxannoo bara dheeraa irratti qabu
takka takkaan isin barsiisa inshaallahu ta'ala yooni yeroo argadde haala sanii isin barsiisuudhaaf an qophiidhan jira yoo kan na wajjin jiraattan taate yaada keessan naa katabuudhaan akka na waliin jiraachuu keessan garsiiftan isin gaafadha waan kana isin barsiisamoo namoonni gartee fedhii qabdan nin beeka nama hunda hin gammachiisu haa ta'u garuu warroonni gartee viidiyoolee hojjetuu barbaadan akkamitti viidiyoo lafatti hojjannaa karaa gabaabaa karaa salphaa ta'een appilikeeshinoonni gariin maallaqa nama gaafatanii karaa maallaqa illee nama gaafanneen karaa salphaa ta'een akkamitti viidiyoolee gabaabaa hojjannee ol baafachuu dandeenya wantoota tokko viidiyoo keessaa akkamitti muruu dandeenya barreeffamoo tokko kan taane viidiyoo keessaa akkamitti haquu dandeenya akkamitti ammoo barreeffamoota garagaraa irra kaa'achuu dandeenya logoowwan mataa keenyaa akkamitti hojjennee logo chaayinaala keessanii akkamitti hojjettanii irra kaa'achuu akka dandeessan maqootaa fi linkii akkamitti hojjetuu dandeessan baay'ee gartee chaayinaala keessaniitillee akkamitti gartee hojjechuu dandeessan waa hedduu kan isin barsiisu ta'a kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya yoo kan wajjin waan kana barachuurraa hawwii qabdan taate uf dura isin barsiisuudhaaf an qophiidhan jira inshaallahu ta'ala waan muuxannoo itti qaburraa waan gartee hammeenya hin qabne waan isinillee fayyadee anallee fayyadu isin barsiisuudhaaf gama fuula duraa haaloo tokko mijjeeffadheetiin jira yoo kana wajjin turtii kataaftan taate I am ready jechuu barbaadeetiin jira kabajamtoota fi jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya wanti kun yoo kan isiniif ta'u taate yaada keessan nuuf katabaa waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma like share gochuu hin dagatinaadha nagaan nuuf turaa isiniin jenna.